kaasu shashee waliin taphabaane halootaafin si barsiisa walii waamee kakkataane. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni urjii intartaayimentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aatis gaafii obboleettii kiyya tokko koomentiidhaan na gaafatte irrattaan yaada kennuu dhufe. Isinis hordoftoonni koo akkuma yeroo kamuu gaafii kanarratti akka yaada keessan koomentiidhaan qoodaniif asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafiin obboleettii kiyyaa akkas jedha. Urjii bareedduu Oromoo har'a gaafii tokko si gaafachuu barbaade akka naaf deebiftuu abdii sirraa qaba. Gaafiin koo ani kan jiraadhu biyya Dubaay keessaa osoo kanaan jiru mucaa biyya tokko waliin wal barre. Erga wal barree booda jaalala keessa seenne. Inni kan jiraatu Saudi Arabiyaadha. Osoo kanaan jiru akka tasaa poolisii Saudiitiin qabamee mana hidhaa gale. Kuni hunduu erga jaalalaan waggaa tokko dabarsinee booda. Ergasii turtii waggaa tokko booda gara biyya abbaa isaa Oromiyaa deeme. Yeroo mana hidhaa Saudii turetti baay'ee na jaalata. Anis akkasuma akka dafnee wal kaadhimmannu na gaafataa ture. Ani yeroo sanatti yaadni kun hunduu akka inni achi keessaa bahee gara biyyaa galu ture. Erga gara biyyaa galee amalli isaa guutumaan guututti natti jijjiiramu eegale. Baay'een gorsaa maal taate natti jijjiiramta jedhee yoon gaafadhu lakki uma hin taane jireenyumatu na jibbisiise naan jedha. Akka durii naaf hin dawwalu. Yoon anu dawwalu narraa hin kaasu. Yeroo ofii barbaade na dubbisa malee yoo nakka tasaa hiriyoota koo faana haasaa bilbila haasa'u koo arge dhiira biraa faana haasaa jirtanaan jedhee bilbila narratti cufaa mee maal haa godhu yaada keessan naaf godhaa maaloo baay'een miidhamaa jira biyya namaa keessatti galatoomaa jedha. Egaa gaafiin obboleettii keenya akkas jedha. Isheen kan jiraattu Dubaay keessa, riyaan ishee kun immoo kan jiraachaa ture Saudi Arabiyaadha. Inni akka carraa ta'ee Saudi keessatti qabamee mana sirreessaa keessa ture. Amma immoo gara biyyaatitti akka deebi'edha jechuudha. Erga immoo gara biyyaa deebi'ee amalli jaalalli ishee guutumaan guututti akka itti jijjiiramedha. Yoo ofii bilbiltee argachuu hin dandeessu yoo inni bilbileef malee akkasumas shakkii keessa yookiin dhiira biraa faana haasofta jedhee akka ishee shakkuudha kan isheen ibsite jechuudha. Isinillee mee hordoftoonni koo yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi anillee yaada mataa kootii obboleettii kootiif nan qoodaa jechuudha. Yaadni ani jalqaba irratti kennuu barbaadu amalli jijjiiramuun isaa tarii namni kun nama akka caaraa yookiin akka tasaa qabamee galeedha. Karoora hedduu qabatee manaa bahee ta'a. Karoorri sun immoo waan karaatti jala hafeef yookiin jala fashalaa'eef ofitti aaruu, ofitti gadduu, ofitti tamsaacha'u mala jedhee tanaan yaada. Egaa hundi keenya yoo beekna karoorri tokkoyyuu karoorsinee galma nuuf hin geenye baay'ee gaddina. Isa kana haala sanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo kennitee fi nama kanaaf akkuma dura nan gorsaa jira jettee gorsuu akkasumas cinaa dhaabbachuu dhiirri jajjabina barbaada. Waggaa tokko faana turtaniittu yeroo ammaan kanatti immoo isa caalaa lakkoofsistaniis natti fakkaata. Kanaaf jajjabina barbaada dhiirri siif jira jechuu barbaada. Kanaaf ati immoo jaalallee isaa waan taateef sirriitti dhiyaachuu akkasumas haala isaa baruu si barbaachisa jedhee tanaan yaada. Dabalataan namni kun akkuma jalqaba kaase karoorri isaa karaatti nama jala hafedha. Ofitti hin gaddin jettee haamilee ta'uufii qabdaa jedhee tanaan siif deebisa isaarratti jechuudha. Inni dabalataa yoon ani bilbileef isaa argachuu hin danda'u yookiin yoo inni naa bilbileef dhufa malee yoon bilbileef na jalaa hin kaasu isa jedhu sanarratti jechuudha xiyyeeffannoon kan ko'e. Inni kun immoo jaalalli keessan guutumaan guututti akka qorree agarsiisa jechuudha. Dhiirri si jaalatu tokko sababa ittiin sitti dhiyaatu barbaada malee sababa ittiin sirraa fagaatu tasaayyuu hin barbaadu jechuudha. Faallaa kana ta'een immoo dhiirri sirraa fagaachuu barbaadu immoo sababa ittiin sirraa fagaatu barbaada jechuudha. Isa kana immoo sirriitti adda baafachuudha qabda. Sirriitti adda baafachuus barbaachisa jechuudha. Akka carraa ta'ee bilbila ati yeroo hundaa yeroo isaa waliin haasoftu yookiin yeroo wal fakkaataa waliin haasoftu taanaan yeroo ati isaaf kennuu fi yookiin isaa waliin haasa'uu qabdu sanatti nama biraa waliin haasaa jirta taanaan yoo inni sirriitti bilbilli kee yeroo hundaa biisii ta'a taanaan iddoo sanatti immoo badiin kan keetumaa jechuudha. Sababni isaatis sa'aatiin keessaa wal fakkaataa yoo ta'e sa'aatii wal fakkaataa waliin haasoftu taanaan
sa'aatii isaaf kennuu qabdu sana nama biraatiif obboleeyyan keetis ta'uu danda'a yookiin ammoo hiriyoottan kee shamaraatis ta'uu danda'a isa situu beeka garuu sa'aatii wal fakkaataa duraan waliin haasoftan sanatti sa'aatii sana immoo ati nama biraatiif laatte taanaan yeroo inni sirratti bilbilu masmarri kee ni qabama yoo ta'e si shakka isarratti isa itti murteessu ani jechuudha maaliif jennaan namni kun nama si jaalatu waan ta'eef ana dhiisteen nama biraa waliin jaalala eegalte jedhee si shakkuma jechuudha yookiin sirraa fagaachuu filachuutu mala jechuudha akkasumas ammoo yeroo hunda sa'aatii wal fakkaataa sanatti yeroo hunda masmarri kee hin qabama taanaan si shakka sirraa fagaachuu dhufaa jechuudha kanaaf isa sanarratti sirriitti of to'achuu si barbaachisaa jedhee tanan amana dabalataan akkuma jalqaba kaase yoo nani bilbileef malee yoo inni naa bilbile malee ani bilbileen argadhu sanarratti wal hubachuun barbaachisaadha inni yeroo ammaan kanatti kan jiru biyya keessadha tarii kan fayyadamu yookiin daataadha ta'a waayit kan fayyadamu ta'a egaa warreen biyya keessa jiran immoo ni beeknaa maatuma keenya irraanuu ka'ee yoo isaan bilbilanii nu argatan malee nuti yoo daayireektii ta'e malee isaan argachuu hin dandeenyu isaan isa sanarratti illee gadi fageenyaan irratti xiyyeeffachuudha si barbaachisa amma warreen biyya keessa jiran akkaataa barbaadde yookiin sa'aatuma barbaadde sanatti hin argattu obsa si barbaachisa jechuudha iddoo kanatti obsi kan si barbaachisu haala kamiin sa'aatii keessan wal fakkaataa godhachuu sa'aatiin onlaayinii irratti argamu malu jechuudha kanneen kana sirriitti adda baafachuu si barbaachisa jedhee kana yaada maaliif jennaan namni kuni yeroo ammaan kanatti nama mana sirreessaa seenee baheedha dabalataan wantoota hedduudha kan itti dhaga'amu isa qofarratti murteessuu hin dandeenye jechuudha inni biraan sirraa fagaachuuf ni yaala yoo ta'e yookiin yeroo maatii faana haasaa jirtuttuu dafee bilbila sirratti cufachuu dafee amma bilbila cufatee sirraa deemutti muddamu yoo jiraate haalli isaa guutumaan guututti kan duraan jirurraa yoo guutumaan guututti akkuma jalqaba kaasteen amalli isaa jijjiirame yoo ta'e egaa jaalala sissinni yookiin jaalala yerootu isin gidduu ture jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha egaa jaalalli yeroo dhumatti wal faarsuu yeroo dhumatti waliif bilbiluu sakandiidhaan wal dubbisuu sakandiitti barreeffama arganii waliif deebisuu egaa inni suni jaalala yerooti jaalalli yeroo yookiin ammoo wanti sinsinni hin dhuma nama waliin itti fufuu hin danda'u jechuudha inni kun tarii jaalala sinsinni yookiin jaalala yeroo isaan ta'e amala sitti jijjiirrachuu mala jechuudha kanneen kanas sirriitti adda baafachuun baay'ee si barbaachisa dhiirri si jaalatu iccitii isaa hagam dhiphatee jiraatu dhiphina keessa jiru sana sin dhoksu iccitii isaa sin dhoksu rakkoo keessa jiru sin dhoksu wanta isa dhiphisaa jiru sin dhoksu maaliif jennaan akka haamilee ati taatuuf akka ati gammachiistu akka ati gadda san keessaa isa baastu jechoonni kee qoftiyyuu isaaf gammachuudha waan ta'eef sin dhoksu jechuudha faallaa kana ta'een ammoo dhiirri sirraa fagaachuu barbaade guutumatti immoo jaalala san dhaabuu barbaade yookiin durumaayyuu jaalalli sun jaalala sissinni jaalala yeroo yoo ta'e of dhoksa garaa isaa sitti hin agarsiisu namni kun nama duraan beekturraa faallaa ta'e sitti mul'ata jechuudha kanneen kanaan sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha amaloota kanaan jechuudha amaloon inni duraan jirurraa guutumatti jijjiiramee sirraa fagaachuun akkasumas barreeffama yeroo itti barreessituuf argee siif deebisuu yoo hin dandeenye yookiin siif deebisu yoo ta'e osoo onlaayinii irra taa'u yeroo ati bilbiltu siif kaasu yoo ta'e kanaan alas immoo wanta ati gaafattu ifaaf bilisaatti sitti hin of dhoksa yoo ta'e osoo waliin haasa'uu barbaaddu inni immoo sirraa fagaachuu yookiin ammoo bilbila dafee cufachuudhaaf saffisa yoo ta'e inni kun jaalala dhugaa hin turre durumaa jechuudha kanneen kana isa haala sanaan fudhachuu ni dandeenya egaa dololloon laga nama geessitu karaatti nama nyaatti jedhan jaalalli dhaabbataa hin qabnes umurii ofii fixuu taate jechuudha yaaddoodhaan jaalaluma san keessatti akka achuma keessatti cirrisanii afaan nama taasisa inni kun immoo sirrii miti akka nama komentii kanarra hubadhetti akkuma jalqaba jedhe wanti isa aarsullee agamsi aarullee miira keessa galullee nama jaalatuun tasgabbaa namni nama jaalatu sanaan tasgabbaa waan ta'eef of dhoksuu hin barbaadu yoo akkuma dura kaase namni kun ofitti gaddu mala ofitti gaddu isaa immoo fageenyi kana hundaa isin gidduu jiraachuu hin qabu kanaaf ati jaalala gamtokko irratti immoo irratti kunuunsaa jirta taanaan daran miidhamaati kanatti deemtu jechuudha sanas ta'e kana kanneen armaan olitti kaase kana sirriitti hubachuun sirriitti atis ammoo
yeroo isaaf kennuufi qabdu yeroo isaaf kennuufi qabdu sanatti nama biraatiif laachuu dhiistee isaa waliin ta'uu akkasumas yeroo kanatti ani wantin siif deebisu tokko warra caalmatti irraa hin fagaatinidha. Maaliifi akkuma jalqaba kaasee namni kun karoora manaa ba'ee karoorri isaas waan karaatti jalaa hafeef wantoota hedduudhaan aaruu ofitti gadduutu jira waan ta'eef akkasumas ammoo dhiironni hundis nama jaalatanitti wanta barbaade kan baasee himan ni jira dhiirri jechuudha. Dhiirri hundis wanta nama san jaalatu qofaaf baasee keessa isaati baasee hin himu. Kanaaf tarii keessa isaa dhokataa yoo ta'e siis immoo deebisee sin dhiphisu jedhee kan yaadu yoo ta'e haala sanaanis hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ammaan kanarratti murtee tokko osoo murteessin dura ani wantoota lama kanan siif dhaamu jechuudha. Armaan olitti dubbadheera isaasitu adda baafata. Wantoonni lamaan kunis maalinni tokkoffaarratti yeroo laadhuuf yeroo gahaa jechuudha. Yeroo gahaa laadhuuf daftee abdii irraa hin kutatin inni sirraa fagaachuudhaaf yaalus ati daftee irraa fagaachuudhaaf ni yaalin gama siif danda'ameen jaalalli keessan yookiin karoorri keessan akka iddootti deebi'u akkasumas karoorri keessan kan kaleessaallee akka deebi'ee yaadatamuu fi akkasumas namni kun immoo gadda akkamii keessa jira jettee atis hubachuudhaaf namni kunis akka garaa isaatti yookiin ammoo keessa isaa sitti himatuuf yeroo laadhuuf yeroo gahaa kenniif jedhee tanas gorsa jechuudha. Kasi barbaachisu ammaan tanarratti yeroodha. Yeroo laadhuuf hin jira. Inni lammaffaan yeroo laattee fi waliin haasa'uu barbaaddee gama hundaanuu yaaltee dadhabde taanaan karaa baniif ofirratti hidhuudhaaf hin yaalin ofis hin dhiphisin nama kanas hin dhiphisin. Biddeenni isin lamaan taa'e eenyumtuu nyaatu. Isinuma lamaantu deebi'ee waliin nyaata. Garuu biddeenni kun keessan lamaanii miti taanaan keessan lamaanii miti. Keessan lamaanii taanaan isinumatu waliin nyaata. Kanaaf of dhiphisuun biyya hambaatitti of dhiphisuunis tasuma sin barbaachisu. Kanneen kanaan yaalis sin jedha. Kanneen kana lamaanii anas deebisu biddeenni siif taa'es immoo eessayyuu hin dhabu. Kanaaf namni kun si harkaa fiiguudhaaf si harkaa bahuudhaaf yaala taanaan karaa baniif gadi lakkisi sin jedha. Wantoota kana lamaanii kanaan irratti gadi fageenya siif deebisu. Kanarraan kanaaf immoo keessa kee of gaafadhu, sammuun kee maal akka yaadu sirriitti of hubadhu, onneen kee maal akka barbaadu sirriitti of tilmaami, deebii isaa ofumaaf laadhu sin jedha. Kanarraan kanaaf immoo dhaggeeffattoonni kees komentii jalatti yaada isaanii siif qoodanii dubbisan sin jedha. Ani gaafii kanarratti deebiin siif deebisu isuma kanaadha. Viidiyoon kan koo kanarraa asumarratti goolabamaa obboleetti kiyyaafis jaalala milkii akkasumas jaalala hawwataan isiniif hawwaa jaalalli keessan akka yeroo duraatti isiniif deebi'u asumaan hawwii kiyya siif dabarsuu barbaada. Ani viidiyoo koo asumarratti goolabaa waan faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa horaa.